السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت جولين كنا هرمي وين اسمت أجرسيسة إنس ما سيتني هاي جا كامي هروان فرد سنة تهمي ورجت تجربة إيجي شو لقرا كيسات نس جولي نجافة تجربة ناس كفي باستاني هنوجنا جدي تقرأ تجيشودا نلفنا زورا بتاعتي نشوفي روزني أشوف بتاعتي كي نشوفي ورجت تجيشودا لكو توانيا توان سنة تسهل ألفان وانك أم كيسني فايدة كوانا فكيسني فايدة كو akkasuma illee warra yamanii maara asirratti birrii 150 koottaa bitadhaa jedhanii warri birrii 150 bitanii chikaatanii homa takka jijjiirama hin agarre warri jettan warri birrii keessan bilaashatti birrii 100 birrii 200 gadi guuraa jirtan jechuudha onlaayinii irratti warri uummata fayyadaartan birrii xiqqoodhaan suuqii kamiyyuu meeshaa argattan waan itti fayyadamtan waan keemikaala irraa bilisa ta'e jechuudha isinin barsiisaa koottaan isinin jedha barbaadan qursii barbaadan iraatii akka barbaadan jechuudha. Isa kana ilaala tokkoffaa isa kana jechuudha kun dhadhaa looziiti jechuudha baanot puutar jedhama dhadhaa looziiti jechuudha suuqii kamiyyuu argachuu dandeettan akka barbaadanitti anam isa kana xiqqaan bitee guddaanis jira jechuudha akka haqimii keessaniiti inni kun immoo kookariidha jechuudha yeroo baay'ee mana isaaniitiin dhabamu jechuudha mana madaamotaatiin dhabamu yeroo baay'ee hin fayyadaman jechuudha kookarii kan shoorbaatti akka shoorbaatitti fayyadamanii እና ከፍራፍሬ መካሜ ጅሩ ሲንጀራ አይነት ሄዱ ጅራ jechuudha ነገሩ yeroo baay'ee kana fayyadama isa kan cuggaaraan kiyya na daakuu jechuudha inni kun haysaarraa hojjetama እና inni biraan moo aannan kana jechuudha aannan kunis aynata baay'een jira hin beekani isa kana filadhee ni doonis jira kana walitti dabalatanii hojjetachuu dandeessan jechuudha ijoolleen keenya maaliif yeroo baay'ee jechuudha hin beektan ganamas daaboo nyaachuu ijoolleen baay'ee cuggaarraa warri qabdan fa'a warri ganama daaboo nyaachuu dadhabdan kursii jechuudha isa kana yoo fayyadamtan baay'ee bareetti akkuma argitan asitti hojjetaa jechuudha furdisiitu hojjedha maaliif waan barbaadda itti dabalachuu dandeessan faraawolaa yoo jiraate istoobariin jechuudha akkasumallee muuzii waan barbaadan gubbaarra itti dabaltanii nyaachuu dandeessan jechuudha avukaadoo yoo qabaattan erga geesse booda akkanatti geessee jira jechuudha muuzii irraan itti godhe anaa fi hiriyaa tiyyaa fi iraatii galgalaati hagan manyaanitti qishumatana jechuudha iraata baay'istanii soo nyaachuu baattan hin ulfaatu akka uuftanitti soo nyaattan garaa keessanitti hin ulfaatu kanaaf itti fayyadama keessattuu hidhaa gadi warra furdachuu barbaadan jechuudha furdina hidhaa gadi yoo barbaadan sirriitti itti fayyadamaan isiniin jedha ijoolleen keenya እና keemikaala irraa waan bilisa ta'e nyaata jechuudha kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha akkanumaan keemikaala onlaayinii irraa daa'ima kana nama furdesaa kun akkasii sin godhaa kun akkasii